gabaabaa artiist Hacaaluu Hundeessaa. Artiist Hacaaluu Hundeessaa abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa aaddee guddattuu Horoo irraa bara 1986 magaalaa Amboo ganda Duwwaa 6 keessatti dhalate. Maatiin artiist Hacaaluu ijoollee 11 qabu. Dhiira 6 fi dubara 5 qabu. Hacaaluun umriin isaa barnootaaf geenyaan sadarkaa jalqabaa mana barnootaa Iddoo Liibanitti barate. Sadarkaa lammaffaa immoo Amboo High School'itti barate. Otoo barnoota irra jiruu gidiraa fi roorroon garaagaraa irra gahaa ture. Sababa sabboonummaa Oromummaa isaatiin bara 2003 qabamee mana hidhaa Ambootti waggaa 5f gidiraa, reebichaa fi torcharii garaagaraa irra gahaa ture. Bara 2008 hiikame. Hacaaluun barnoota irraa yeroo boqonnaa isaa baadiyyaa warra akaakayyuu isaa bira deemuudhaan waan ilmi baadiyyaa hojjetu mara hojjechuudhaan qooda fudhataa ture. Hacaaluun hidhaa fi gidiraa irraa ga'uun otoo hin jilbiiffatin weelluu qabsoo adda addaa mana hidhaa keessa taa'ee qopheessaa ture. Hacaaluun erga mana hidhaatii ba'ee weelluu fi sirboota warraaqsaa uummata isaa biraan ga'uun lolee lolchiisaa tureera. Hacaaluun bilisummaa uummata Oromootiif walabummaa Oromiyaa fiduuf jecha qooda ammana hin jedhamne nama taphataa turedha. Hacaaluun sirba isaa maayii qopheessee otoo jiruu asaasan waxabajjii 29 bara 2020 rukutamee magaalaa Finfinnee keessatti baateerti.